Ayyee obbo Leencoo Lataa pirezidaantii adda Dimokiraatawaa Oromoo egaa gaaffiif deebii gabaabaa kana Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii wajjin gochuudhaaf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha dursee. Mee haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka quba qabdan abdiin qabaa. Keessattuu barattoonni Oromoo dhimma maaster pilaanii Finfinnee fi labsii mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota Oromiyaa walitti makuu jechuudhaan labsii baasee raggaase sana mormuudhaan barattoonni hanga wareegama lubbuutti mormii geggeessaa jiranii. Isin akka paartii keessaniitti mormii kan akkamitti ilaaltu? Akkuma beekamu nuti Itoophiyaan akka federeeshinii sabootaatti caaseffamuun ejjennaa qajeelaadha jenna. Kanarraa ka'uudhaan bara 92tti Oromiyaan akka biyya Oromootti daangeffamee sana dabalee magaalaan Finfinnee muummichi magaalaa biyyichaa akkasumas teessoo bulchiinsa Oromiyaa ta'a jedhamee murtaawee kun deemee heera amma biyyichi ittiin bulu keessatti hammatamee heerri amma biyyi kun ittiin bulu hir'ina baay'ee qaba. Haa ta'u malee biyyicha federeeshinii sabootaa godhee murteessuun heericha qajeelaadha jenna. Kanaaf barattoonni amma hiriira bahan mormii godhanii ajjeefamaa hidhamaa jiran waan biraa waan isaan gaafatan hin jiru. Waanuma heerarra jiru hojiirra haa oolu. Heerri kun haa kabajamu. Seerri mootummaan baase haa kabajamu. Kana qabsoon karaa nagaa seeraaf dhaabbachuudha. Kanaaf nuti gama tokkoon sochii daddarbii Oromoo biyya keessaa amma gochaa jirru hedduu dinqisiifannaa. Karaa dandeenyuunis wajjin dhaabbannaa, jabaadhaa, mirgi saba Oromoo wareegama malee hin argamu, wareegama kaffalaa jirtan ni hubanna. Isin gidduutti argamne isinii wajjin wareegamuu dararamuu filanna turre kanatti hagammaa hin milkoofne sanallee abdii hin kutannuu irratti hojjechaatuma gaaf tokko hiriira isinii wajjin dhaabbanne wareegama kaffalchuu barbaachisu hundaa'u qooddannaa jennaaniin. Gaariidha obbo Leencoo pirezidaantii ADO. Mootummaan kun yeroo ammaa kana suuta ajjechaa fi hidhaa keessattuu uummata Oromoo irratti barattoota Oromoo irratti dargaggoota Oromoo irratti raawwatu jabeessaa itti fufaa deemaa jira. Kun maalirraa ka'a jettanii yaaddu? Mootummaan kun waan hin danda'amne kajeelaa jira. Uummata tokko dhibbatti hacuucuu duwwaadhaan bulchuun hin danda'amu. Uummatichas dhaggeeffachuu feesisa. Mirga uummatichaas hamma tokkollee yoo ta'e kabajuu feesisa. Humni diktaatorrii abbaan hirrummaa kamuu hanga taateefuu mirga uummataa ni kabaja. Jarri kun garuu uummata dhaggeeffachuurra uummata ajajuu. Dhibdee uummataa furuurra yaada mataa ofii isaanii qofa hojiirratti oolchuudhaaf bobba'u humnaan irreedhaan qofa biyya kana bulchuu murteeffatanii kun immoo yeroo irraa yerootti hammaachaa deemee isaanillee gaaga'a. Mee keessumattuu waan labsii sana irratti haa dubbannu. Labsiin suni maaster pilaanii sanaa fi keessattuu labsiin dhiyeenya sun bahe suni mee isin akka keessa buutanii qorattan abdiin qabaa. Mee akkamitti ilaaltu labsii sanas ta'e maaster pilaanii sun?
federeeshaniin kamuu magaalaa irraa bulfamu ni qaba. Magaalaan Finfinnee Itoophiyaadhaaf teessuma bulchiinsa Itoophiyaati. Teessuma bulchiinsa Oromiyaatis. Amma gaafa kun murtaawee mirga Oromiyaan Finfinnee irraa qabu heeraan lafa kaa'ame. Oromiyaatu Finfinnee irraa mirga qaba malee mirgi Finfinneen Oromiyaa irraa qabu heeraanis hin kaa'amne waan beekamu hin jiru. Master pilaanii kan hangan ilaaletti Finfinneetu Oromiyaa irraa mirga qaba malee mirgi Oromiyaan Finfinnee irraa qabu hin faalleffame. Mataadhaan dhaabbatee jechuudha. Kun waan haaraa miti. Bulchiinsi Itoophiyaa hundi Oromoo bulchiinsa garagaraa jalatti qoodanii tartiibaan Oromummaa laamsheessanii dhabamsiisudha. Mootummaan kun gaafa dura dhufe aangoo fudhatee mirga Oromoos mirga saboota biraas kabajuu abdachiiseetu aangoo fudhate. Amma sana faallessuu jalqabe. Oromiyaa bakka lamatti master pilaaniin kun deemee kan inni gochuu akeekkatee jiru Oromiyaa bakka lamatti muruudha. Walakkeessa kana ajaja Oromiyaa irraa ala ta'e uumuudhaan Oromiyaa kan walitti fufee dhihaa hamma bahaatti hin baane gochuu irratti hojjechaa jiran. Kun waan haaraa miti. Kana Oromoon ani Oromoon ofiin jedhu inni mootummaa keessa jirus dabalee mormuu qaba kan. Keessattuu amma akkuma beekamu biyyoonni jaarmiyooleen Oromoo biyya keessattis karaa nagaatiin qabsoofna jedhan ni jiranii. Karaa biraatiin immoo warri qabsoo hidhannoo gaggeessanis ni jiranii. Mootummaan kun yeroo ammaa kana falammii kana irraa ka'een warra biyya keessa jiranis warra siyaasni isaanii kasaaree ka jedhuun kan akka of korratti quba qabaa jira. Karaa biraan immoo warra hidhannoo gaggeessantu duuba jira barattoota kanaa jedha. Egaa innaa kanarraa ilaalamu qabsoo Oromoo gara kamiin gaggeessuutu iyyuu fallisaa maali? Karaa nagaatiin yoo gaggeessan iyyuu achi keessattis akka abdii nama kutachiisutu irraa mul'ata. Mee waan kana akkamitti araarsitu? Maal fakkaata? Akkamitti ibsitu waan kana? Kanatti araarsuu rakkachuun hin barbaachisu. Karaa danda'ame hundumaan qabsaa'u. Nuti akka adda dimokiraatawaa Oromootti karaa nagaa filannee karaa nagaatiin gallee hojjechuufis mootummaa kanaa wajjin waggaa 2 ol haasa'aa turre. Amma haasa'aa jirra. Yoo danda'ame karaa sanaan ofii keenya gallee wareegama barbaachisu hundaa'u kaffallee qabsaa'uu barbaanna. Wanti adda bahuu qabu qabsoo hidhannoo irraa gadi wareegama gaafata jechuu keenya miti karaa nagaan qabsoomna yeroo jennu. Wareegama ni qaba karaa nagaa qabsaa'uunis. Wareegama sana uummata ofii keessatti argamanii wajjiniin dhandhamaa wajjiniin quunnamaa qabsaa'utu wayyaa. Kanaaf karaa kana wayyamoo karaa sana wayyaa filmaata kaa'urra Oromoon itti mul'ate hundi karuma argeen haa qabsaa'u. Kana kan hin kaasee fi kan egaa amma haala kanaan keessattuu sin yeroo chaartaraarraa kaaftanii waan qabsoo Oromoo kana biyya keessatti deemaa jiru argannus umuriin qaqqabnee waan argaa jirruu fi yeroo yerootti akkuma sila kaase sana karaa nagaas ajjeechaa fi hidhaa fi dararamni filannoodhaanis akka hin danda'amne filannoo 5 darban kanaan mirkanaa'eera. Haalli Oromoof jiru dhiphataa deemaa jirurraan yaada kana kaase. Isa kanarraa kaasee fuulduratti Oromoon bifa kanaan itti fufee maalitti bahuu danda'a jedhuuf maal akeektu sin yoo gaaffiin akkasii isinii dhiyaate? Cunqursaa diduu, hacuuccaa diduu, hamma du'a lubbuutti mirga Oromootiif dhaabbachuu,
Hammad walubbuut kadhaamnu nama hundaafuu kana harka wal qabachuu Oromoon tokko ta'ee dinne cunqursaa dinne qoodamuu dinne jedhee diddaa agarsiisuu qaba. Tokko lammaffaa mootummaan kun ka hamba dammaa umriin isaa dheerateef sabootaaf saboota wal dhabsiisuudha. Oromoon mirga ofiitiif yeroo qabsaawaa jirutti keessa bu'anii qabsoo Oromoo kana dabsanii akka waan Oromoon saboota biraa irratti bobba'uuf deemu akeekuudhaan qabsoo kana laamsheessuu irratti hojjechuu isaaniitu mala. Oromoonni dammaqanii kana ofirraa eeguu qaban. Dammaqanii mirga saboota hundaa akka kabajamu barbaadan. Mirgi Amaaraa, ka Tigree, ka saboota kibbaa hundi wal qixa kabajamu barbaadna malee mirga tokkotti illee darbuuf hin deemnu. Kana irratti harka wal qabannee qabsaa'uu qabnaa. Bakka danda'ametti immoo ilmaan saboota biraa wajjinis qindeeffannee mirga cunqursaa kana ofirraa laaffisu. Mootummaan kun deemee haasaatti akka dhufu isarratti hojjechuu barbaachisa. Isin amma mootummaa Itoophiyaa wajjiniin hojjechuuf iyyuu marii gochaa jirraa jettaniittu karaa biraa jaarmiyaalee Oromoo gidduutti tokkummaa fiduudhaa fi warra qabsoo bilisummaa Oromoo isaa ta'uu karaa hidhannootiinis haa ta'u karaa nagaatiin qabsaa jiraniif tokkummaa Oromoo kana jabeessuu keessatti tokkummaa jaarmiyaa qabsaa'ota Oromoo jabeessuu keessatti marii gochaa jirtan jira waan kana irratti wanti uummataaf carraa kanaan ibsitan jira. Ammatti dhaabota Oromoo wajjin haasa'aa jirru hin jiru. Ejjennaan keenya garuu beekamaadha. Karaa garaagaraa qabsaa'uu dandeenya. Akeeka garaagaraatiif qabsaa'uu dandeenya. Garuu yeroo mirgi Oromoo tuqamu, yeroo dhiigi Oromoo dhangala'u, bakka jirru wal bira dhaabbannee waan sana balaaleffachuu yoo xiqqaate kanarratti wal ta'uu qabna jenneetu amanna. Ofii keenya yaamicha yoo goone dhibdeen uumamuu ifaadha. Kanarratti yoo miseensota keenyaaf yaamichi dhiyaate bakka jiranii hacuuccaa Oromoo irratti gahaa jiru balaaleffachuuf Oromoota kaanii wajjin dhaabbachuudhaaf qophiidha. Mootummaan kun akkuma beekamu isinis kaastaniittu abbaa irrummaa jabeessee itti deemaa jira, cimsee itti deemaa jira. Keessattuu kanneen akka Oromoo irratti hacuuccaan gahaa jiru dachaan dabalaa jira. Egaa isin waliin haasa'uu jalqabdanii mootummaa kana wajjin hojjennee karaa nagaatiin odoo balaan hin geenye uummanni mirgi uummata Oromoos akka kabajamu yaalii gochaa turtanii sababa sanaafis gara biyyaayyuu deemtanii biyyayyuu akka hin galle isin dhorkaniiru. Karaa biraa garuu lammii isaanii kan ta'e Mollaa Asgadoomiin hidhannoo waraanaa irraayyuu fuudhanii biyyatti galchaniiru. Waggaa kana ilaalamu diinummaan yookaan immoo jibbiinsi mootummaan kun Oromoof qabu odoo akkas ta'ee jiru ammas akkaataa kamiin mootummaa kana wajjin hojjechuun danda'ama jettanii yaadaa jirtu akka paartii keessanitti? Nuti mootummaa kana wajjin hojjenna jennee takkaa yeroo labsina hin jiru. Biyya keenyatti gallee heera jiru jalatti mirga Oromootiif qabsoofna jennee lafa kaa'an. Mootummaa kana garuu haasofsiisuu qabna biyya ka bulchaa jiru isaanii. Wal hubannoota wayii tokkorra akka biyyatti deebi'uu keenyaaf karaa wal hubannoota akka ta'u aanjeffachuufi malee mootummaa kana wajjin hojjechuuf qophii miti nuti. Jechuun mootummichuu nu wajjin hojjechuudhis biyyuma keenya keessattuu nu arguu dadhabaa jira. Dubbii tokko waa'ee nama tattaaffiin addii dimokiraatawaa Oromoo gochaa jiru. Wanti ifatti adda baasaa jiru hanga ammaa qabsaa'onni Oromoo qabsoo hidhannoo malee jedhanii biyya kana facaafnu malee jedhanii Oromiyaa walaba taate tokko maddisiifna jedhanii kana cubbuun isaanii kanaaf wal ta'uu dadhabnee jedhanii himan. Nuti nagaadhaan qabsaa'uu barbaanna jenne heericha
daba qabu hundumaa wajjin qabu hundumaa wajjin fudhanna jenne Itoophiyaa federeeshinii saboota dimokiraatiif dhiyootaati wanti biraa hin barbaachisu jenne yeroo nuti didannu ka yakka ta'e kan mootummaan kun hin feene nama Oromoof dubbatu walaba ta'ee Oromoof dubbatu arguu dadhabuu isaanii akka ta'e akka ragaa bahu kun hojiin isaanii tarkaanfiin isaanii kana dhugoomsa biyya kana keessatti kan hin barbaadamne loluu qofa miti yookaan biyya walaba tolfachuu miti Oromoodhuma ta'anii boona of danda'a ofiif yaada ta'uutu yakka isa kana mul'isaa jira tattaaffiin keenya hanga amma waan mul'atetti hin abdannaa mootummaan kun akka kanatti itti fufuurra nun qofa miti humnoota biraas haasofsiisee akkaataa itti biyyi kun of fuuldura hiiku sirna politika amma gahe kanarraa ka itti aanus ka irra wayyaa dimokiraatawaa ta'etti deemuudhaaf yoo hunda keenya nus saboota biraas dubbisee isaaf wayyaa yoo kana ta'uu didee kun hanqatee bulbulli kun ittuma fuufa. Ayyee gaariidha yaada gaarii naa kennitanii obbo Leencoo Lataa pirezidaantii ADO. Egaa dhumarratti haala jalqabarrattis kaaftaniittu akkuma sila kaafne sana egaa mormii amma deemaa jiru kana ilaalchisee carraa kanaan barattoota Oromoo qabsoo biyya keessatti gaggeessaa jiran uummata Oromoo qabsoo gaggeessaa jiranii fi akkuma waliigalaatti dhaamsi gama keessaniin qabdan yoo jiraate carraan sinii kenna. Yaa jiraannee akka kana dhaloonni haaraan bahaa hanga dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti didee lafaa ka'ee mirga saba isaatiif qabsaa'u arguu keenyaaf baay'ee ayyaannee dhiigi Oromoo dhangala'u lubbuun Oromoo dabru hundi isaanii dhagahamaa kanaafi milkaawaa jabaadhaa qabsaawaa mirgi qabsoo malee hin dhufu wareegama malee hin dhufu saboota biraa wajjinis nagaa uumaa nagaadhaan qabsaawaa jedhaani. Ayyee pirezidaantii ADO obbo Leencoo Lataa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'atu ilaalchisee yaada nuuf kennitaniif maqaa OMN fi maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomaan sinii jedha. Yuunivarsiitii Bulee Horaa fi magaalaa Bulee Horaatti mormiin maaster pilaanii Finfinneetii fi balaaleffannaa ajjechaa hidhaa fi ukkaamsaan uummata Oromoo irratti gahaa jiru bifa haaraan gaggeeffamaa ooleera.
Mormii barattoota yuunivarsiitii kolleejjii fi sadarkaalee garaagaraa akkasuma uummata dabalatee Bulee Horaa keessatti adeemsifamaa ooleen lubbuun namoota lamaa fi akka dabarte himameera. Uummanni aanaalee fi magaalaalee naannoo Bulee Horaallee mormii dhageessaa akka oolan gabaafameera. Yuunivarsiitii Bulee Horaa fi magaala Bulee Horaatti mormiin maaster pilaanii Finfinneetii fi balaaleffannaan ajjechaa hidhaa fi ukkaamsaan uummata Oromoo irratti gahaa jiru bifa haaraan gaggeeffamaa ooleera. Mormii barattoota yuunivarsiitii kolleejjii fi sadarkaalee garaagaraa akkasuma uummataa dabalatee Bulee Horaa keessatti adeemsifamaa ooleeni lubbuun namoota lamaa fi poolisii tokko akka darbe himameera. Uummanni aanaalee fi magaalaalee naannoo Bulee Horaallee mormii dhageessaa akka oolan gabaafameera. Akka maddi keenya kun jedhanitti barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa kolleejjii fi sadarkaalee garaagaraa mormii maaster pilaanii Finfinnee fi ajjechaa akkasuma ukkaamsaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru yeroo balaaleffatanitti tarkaanfii poolisoonni barattoota irratti fudhataniin barattoonni hedduun miidhamuudhaan hospitaala seenaniirani. Uummanni Oromoo naannoo sanii barattoota miidhaman gargaaruuf gara hospitaala Bulee Horaatti yoo birmatan namni kamiiyyuu hospitaala seenuu akka hin dandeenye poolisoonni himuun uummata yoo ittisan poolisootaa fi uummata naannoo jidduutti walitti bu'iinsi guddaan guyyaa guutuuf uumamee akka oole maddi odeeffannoo kennaa himeera. Baay'ee nama suukanneessu barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa ganama hiriiraa baruudhaaf mormii maaster pilaaniidhaaf qabanuuf yeroo gadi baasnitti tarkaanfii suukanneessaa ta'e irratti fudhatame poolisii federaalaatii fi humna harmaa battaanii Oromiyaatiin gara fudhatameen booda barattoonni hedduun gara hospitaalaa dhufanii yeroo barattoonni baay'een gara hospitaalaatti dhufa uummati biyyaa ammoo wanti kun ijoollee gargaaruudhaaf ijoollee barattoota hedduu miidhaman kana gargaaru gara hospitaalaatti yeroo seenuudhaaf gargaaruudhaaf yaalamutti akka seenuu hin danda'amne poolisiin ittime hin tolche bakka kanatti wanti gara uummatni guutumaa guutuutti waan kana keessatti hirmaatee guutumsi guddaan uumame uummatee namni baay'ee wal ta'anii. Mormiin barattootaa uummataan dabalamee magaalaa Bulee Horaa keessatti walitti bu'iinsi guyyaa guutuu uummataaf poolistoota jidduutti uumame uummanni baadiyyaa fi magaalaalee naannoo Bulee Horaa akka fincaa garbaa fi qilleensoo mormii kanarratti akka hirmaatan himameera. Uummatni baadiyyaa jirus kan magaalaa Bulee Horaarraa dhiyeenya jiru hundi waan kana keessatti hirmaattoota sa'a lamaa fi lakkaa irraa eegalee hanga galgala sa'a 11 itti fufe haala kanaan namni baay'een hiikamee jira namni baay'een miidhamee jira. Magaalaa Bulee Horaa kiiloomeetira 30 irratti magaalaa Fincaa'aa jedhamtu kan argamtutti uummatni har'a barattoota iskuulii hirphaataatii hiriira nagaa ta'an yaa'ii guddaa fi fakkina guddaa jira. Mormiin barattoota magaalaa fi baadiyyaa irraa birmannaa uummataatiin dabalame to'annaa fi humna poolisii achitti argamaniin ol waan ta'eef poolisoonni humna addaa rophilaa yookiin heelikoopteraan akka fidamanii harcaafamanii fi miidhaan hedduun namoota irratti akka dhaqqabellee maddi odeeffannoo kennaa kun himeera. Poolisii heelikoopteriidhaan aga fidanii naannoo magaalaa Bulee Horaa ministeera federaalaa heelikoopteraan fidanii magaalaa kana keessa oolte namni hedduun miidhamee jira. Namni hedduun mana hidhaa miidhagina namaa hedduu sarbamee jira. Waan hedduu nama gaddisiisuuf nama hiikanneessu. Maddi odeeffannoo kennaa kun akka jedhetti mormii barattootaa uummataan dabalamee walitti bu'iinsi guddaan humnoota mootummaatiif uummata jidduutti uumameen lubbuun namoota 3 akka dabartellee himameera. Namoota du'an keessaa tokko poolisoota miidhaa geessisaa turan keessaa tarkaanfii uummanni fudhatee lubbuu isaa akka dabartellee himameera. Gara nama 3 lubbuu dhabe. Kana keessaa tokko poolisii Oromiyaati. Maqaan isaa Didaa jedhama. Poolisichi du'ee jira already. Immoo hospitaala seenuu waan qabuuf hin danda'amu guutumaa guutuutti namni kamiyyuu hospitaala seenuu hin danda'u. Kanaafuu ijoollee lamaan jira. Ijoollee lamaan du'an sana immoo adda baafachuu hin dandeenye. Guyyaa irraa muddee 7/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo muddee 27/2008 godina Gujii magaalaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti barattoonni Oromoo mormii maaster pilaanii Finfinneetii fi ajjechaa naannoo garaagaraatti barattootaa fi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachaa oolaniirani. Ana Adoolaa mana barumsaa Adoolaa Wayyuu keessatti keemikaalli suummaan barattootaa fi barsiisota irratti biifame barattoonni 15 fi barsiisaan tokko miidhaan irra gahuudhaan gaggabanii hospitaala Adoolaa keessatti yaalamaa akka jiran maddi odeeffannoo kennaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeera. Mana barumsaatti Adoolaa Wayyuutti biyya torbaan kana keessatti akkuma beekamu keemikaala gadhiisanii barattoota 15 fi barsiisaan tokko eeganii turanii isaan fe'anii gara mana yaalaa geessanii amma waldhaanamaa jiru.
Godinuma Gujii kana aanaa Gooroo Doolaa fi magaalaa Harqalloo akkasuma magaalaa Nageellee fi Waadara keessatti mormiin barattootaa guyyaa irraa itti fufee ooluunsaa madda odeeffannoo kennaa garasii nuuf himeera. Kemarin godina berbeda naannoo Harqalloo fi Waadaraa fi Nageelleetti olola hamatti barattoota barattoonni naannoo Waadaraatti barattoonni shan miidhamanii jiranii garuu barattoota naannoo Waadaraa fi Harqalloo irratti barattoota 18 namni dullaanaan tumaatti beekta poolisiin hamma ammaa mana sirreessaatti galchan. Godinuma Gujii kana aanaa Sabbaa Boruutti barattoonni Oromoonni ajjeefamaa osoo jiranii barumsi nuti barannu hin jiru jechuudhaan mana barnootaa cufanii hiriira akka taasisaa oolan madda odeeffannoo kennaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himeera. Gara godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu naannoo keenyatti barattoonni sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkuma jiru barannu uummata Oromoo dhumachaa jiru gaafiin bakka hin deebinetti. Immoo kan barannu bakka isaatti dhaqan ga'uuf waan taaneef har'a isaan achitti dhumachaa jiru hin barannu jedhanii sila kanaatiifuu deebiin kun hatattamaan akka labsiin akka beekanii labsiin sun haqamee deebiin kun nuu kennamu hin barannu jedhanii akkasumatti mana barumsaa cufanii ba'anii oolanii jiru har'a. Yeroo barattoonni mana barumsaa cufanii mormii dhageessisaa turanitti kaabinoonni yookiin shuumoleen mootummaa kanaa naasanii barattootatti dhufuun dubbii nama qaanessuuf isaanirraa hin eegamne dubbachuun isin naannoo Shawaatii homaa hin qabdan waan ta'eef barumsa keessanitti fufaa jechuudhaan barattoota gowwoomsuuf yaalanullee barattoonni Oromoo ejjennoodhaan didanii mormii isaanii akka itti fufaa oolan madda odeeffannoo kennaa kun himeera. Yaa'anii dhufanii ijoollee gowwoomsuudhaaf sababa adda addaatiin sobuudhaaf yaalanii turanii achi naannoo Finfinnee yoo ta'e uummanni Shawaa homaa achirraa hin qabu sila kanaatiifuu sin achitti homaa hin qabdanii ijoolleen achi akkasumaanii olola yaa'u malee olola sobaatii diina biraatiifuu hin jedhee olola isaa malee waan qabatamaa miti sila kanaatiifuu isin barumsa keessanitti fufaa jedhanii soba adda addaa kennuu yaalanii turanii ijoolleen fudhannee baradhaa hojjetan deebiin kun kennamuu qaba uummata dhumachaa jiru asitti mataa kamiin baranna mataa kamiin barumsa nu fudhata sila kanaatiifuu barumsaaf hin barannu deebii nuu kennaa jiranii. Aanaa Sabbaa Boruu kanatti hooggantoonni mootummaa ijoollee ciccimoo fi sabboontota gaggaafachuun maqaa barreeffachaa akka oolanillee madda odeeffannoo kennaa kun addeessira. Kan ijoollee kakaafaa jiru kan jiran ijoollee maqoota isaanii qaqqabataa jiranii baay'ina waan kana immoo karaawwatu alam nama jedhamu nama hundee dhaabaa hoogganaa jiru kahaanaa jechuudha. Miseensa kaabinee kajalaattis hin jiranii isaan ta'anii uummata sosodaachaa turanii aanaa Sabbaa Boruu akkuma walii galaatitti mana barumsaa dhaabbatee jira. Sarva burreto gilaya sarva burreto ali tire bine turreto ali tire bine turreto sarva burreto gilaya sarva burreto gilaya sarva burreto ali tire bine turreto ali tire bine turreto diraga yora bogolu dabedna bazedi esara patelolu fi ashura gurgundi dalafa bajeti ombol boleti kawa nga didenu ramarsite mana urrati digre lamigo gidirsite kale siatasi aragana yarana silas kam tu kami balbala duga banami adami olla gamsa galgali boicha ganamni boicha dubina dov de yarana kawala devicha jiru mal jirra fan kawe jara jirra gabruma matati badani baradamu walin argu unne kange bajaman nabni summa yargu muda mudi
karaa jira jaalee aduun itee bari'uunis ta'ee bara dukkanaa barii dide malee baranoo baranoo malaata inni silaa baruma gubata gubata gubata. Kamtu kamirra boye, arranyate nungune lal jargara boye, sunne rajete godina dahite, urma gomuru aye jede kero kundra baye nate. Sunne rajete godina dahite, urma gomuru aye jede kero kundra baye nate. Yuma guya razgani baruma barazgani, sona romiya galma godo daroma kubani, amanta. Lagana walgo koduna akazinga yoga magasa na mare wala bumani nu amanta lagana walgo koduna akazinga yoga magasa na mare bumani nu oh gerro akuma gerrensa bosona wa isagale ngeisanu gammachi sebarana Gerensa bosona wa isagale ge sandini soyaate warana loli lorda gerro jabatu kaferro loli lokuman gablovna ni hambina rorro loli male maga shurur kesani barato da kenya karasa sango besani kesani male maga shurur kesani ayuda hoja dunia jaji ziru dugani gazani shabari jadan kila shururani nutimbe nu maga shabari to kumam balmane panari nutimbe nu maga shabari to kumam balmane panari oguyani sabkene bukelu daga jamsa kabagi pabahadi awani tilabla warabe jinunya churai manaya